akkas anaa dhufu jenne hundi keessanuu irra deebine. Kaan ittaan suudhaan caalaa bultumeedha baga rabbi si baase jennaani gartee kaawaan irra gahee dhawamee madaa'ee kalee galgala ka sooshaal miidiyaa kana gubbatti gartee mata duree ta'ee deemaa ture baga rabbi si baase jennaan. Of eeggadhu abbaa wanni hundinuu akki toltu atillee naamusa yeroo malee deemuu dhabuu lafantaan dhaquu dhabuu namoonni gartee diina qaban haala adda addaatiin ilmi namaa gartee waan hundaa keessattuu wanni ilmaan Oromooti warri gartanii keessaayyuu yeroo ammaa kana keessatti ilmaan Oromoodhaa diina hedduu qabna. Namoonni haala adda addaatiin nama waliin bu'a. Tokkoffaa wanni ilma namaatti isiniidhaa maali? Sa'aatii malee deemuu dhabu. Bakka hin taane dhaquu dhabu. Namaa waliin bu'uu dhabu. Namoonni yeroo ati bakka kabajaa dhaqxe yeroo hin deemte obsa qabaatte namaa waliin dhabdu ittiin buutu. Yeroo akkas taate waa hundarraa qulqulluu ta'a. Rabbillee si tiksaa atillee kabajaadhaan jiraatta jechuudha. Bakka hin taane deemtee yeroo hin taane deemtee obsa qabaachuu baannaan ammoo boksiidhaaf yeroo cufaa namaa waliin bu'uun kabajaa sirraa mulqama jechuudha. Kabajaan sirraa buuti namni si taphata. Sin sodaatu namni sin kabaju. Atillee yeroo waa sirradhaanii boksii yookaan funyaan sirraa cabsan takka agartee dhiitichoodhaan si xallazanii lafa si buusan it's not good. Gaarii kabajaa abbaa horra qaba. Akkasii baga rabbi si baase jennaan hundi namaatu gartanii of eeggannoon barbaachistu naamusillee barbaachisaa nu ilmaan Oromootii gadaan kun nu harka jira rabbiin nu kenne gadaa kana keessa naamusa keenya eeggachuun bakka dhan bakka oolu bakka bullu yeroo deemnu sa'aatii itti deemnu nama waliin deemnu hundaa eeggachuun kabajaa Oromoo keessaayyuu namoonni maqaan keessan maqaa Oromootiin dhabame kabajaa of eeggannoo guddoo godhuu qabdan jechuudha. Maqaa Oromootu ka'a. Hagana jecha baga rabbi si baase jechaanii Caalaa Bultumeetiin nama qabsoo Oromoo keessa gahee guddaa qabuu fi jagana Oromoon qabdu keessaa tokko. Kanaaf gartee artistoonni kenna hundi keessanuu gartanii akkasiniin jechaa gama sagantaa itti aanu yeroo seenne ammoo ilmaan Oromoodhaa kaa biyyattiin teenya alhamdulillahi rabbil aalamiin uummanni Oromoo sabni Oromoodhaa saba guddaa saba bal'aa saba gartee kabajaa qabu. Yeroo ammatti diinonni Oromoon araakkiiloo taa'uun qabdu jedhan roga arfanii raafamaa jirti. Tigraay keessatti achirraa isin eegala. Tigraay keessatti TPLF mooraa lama baatee hadha dhukkiseessaa oolte. Dhiyoo kana guutuu tuttuqqiin bakka adda addaatii turte ibsa walirratti baasuun, dhukaasa walitti dhukaasuun, waraana leenjisuun, bahaadhiyaa kaabaa kibbatti fiiguun itti fufee jira jechuudha. Wal haa nyaattu jarri tokkumaa jedhan san. Hundinuu adda kaabbalaa tana bakki ittiin deeman warra lakki mootummaa kana waliin jiraanna ni dhageenya jedhuuf warra lakki mootummaa kana garagalchinee araakkiiloo kalee barannee deebina warra jedhu. Warra ergaa shaabiyaadhaa bakkaan geenna jedhu gosa hedduu jira. Hundinuu baandaadhaaf warra dubbiin galteef lakki hin dandeenyu Oromoo kalee gaafa qawwee taankii baankii dippiloomaasii addunyaa harkaa qabnu hin dandeenye lakkaa warra jedhuufi amma immoo shaabiyaan nu duuba jira. Ijiptiin nu duuba jira. Harki dheeraan biraallee nu duuba jira. Asii gartee sariin ganda Oromiyaa keessaallee waliin dutaa jirti. Gartee guyyaa takka dhufne araakkiiloo seenuu keenyan oolu namni biraa araakkiiloo qabsiisuudhaa fi jawween fa'aa fiigaa jirtu hin jiru warri guddaan inni jedhan. Jawween faatee onnaa harkanii guyyaa kana hirriba dhabdee feesbuukii kadhattee bakka hundarra akka looftuu fi nuun weelkaam nuun jechuu jirti nu malee jiraachuu hin danda'u warri jedhu ni deebinaa jedhee lafa dhiitaa jira jechuudha. Yeroo garii afaan Oromoo Jawaarfaati miidiyaa gubbaa haasoftu kana gartee afaan Tigriffat deebisuudhaan mootummaan kun jigee jedhanii gartee yeroo isin sooshaal miidiyaa irratti akkamitti jigee akkamitti jigee keessa nyaatanii fixanii jiranii jedhanii warri hori'aa jiru jira jechuudha. Kun kana gara Eertiraatiin ammoo Eertiraan lafa badde. Wanni sii yaaddee Jawaar fa'a bobbaastee Baqqalaa fa'a waan doktoraa Profeesara jedhan abbaa qabeenyaa hattuu magaalaa keessa jirtuu fi warroota gartee saree badduu saree gara ofii nyaattu warra as gartee mootummaan aangoo itti kennee makiina VIP dhaan yaa'uudhaaf suufa kokkettu fulxuruutee karabaatettaniin karabaatiin uf karabaatee ciisu kunniin warri hannaan lafa balleessee waggaa 6-7 kana dabres as keessaa gartee kaanullee waa asiyaa xoofna akkas goonaa ebalufa mataa dhoofna yeroo isin dhuftanii akkana gootan nullee asii hin rafnu ganda keenya ijaarree buqqifna maaliyyoo goona jedhanii warri lafa dhiitullee jira jechuudha. Kanneen ijaaranii Jawaarfaatillee karaa Sumaaliitiin lola eegallaa, Arsii keessaan lola eegallaa, Shawaa keessaa, Wollo keessaan whatever waan dhibba takka taxan akka ofiiti jechuudha. Wali ijaaree wali qindaa'ee kun guutuun isaa onnachiisee ture warra Shaabiyaa kana. Amma yoo jarri as deebitu gaafni Shaabiyaanis cabxe sagantaa yoo xiqqaate waggaa 4-5 kan irratti dalagaa turan jawween faatikaa. Diyaara giddeellam arannaan teessa hojii giddeellam jechaa ture jechuudha. Gartee inni bakka andee intarneetii laa kaawwattaa'u
akka gaafa duraa sanitti anfasaffaseetiin araa kiiloo sin galcha jedhee jawween gartee liqimsaa ture irraa akka gaarii jechuudha. Akka gaarii liqimsaa ture walgahii guddicha gaafa sooshaal miidiyaa irratti qilleensa irratti jawween seenaa addaa dalannaa jedhee nu tooftaa warra jijjiiruu danda'u kana nadhiisaa jedhee qilleensa irra wal geennee miiliyoona agasii intarneettiidhaan gartee dachii sossoofnee addunyaa tana guutuu irratti facaasnee akkasitti nama hedduuf jala hiriirsinee yoo nuti uummanni ka'ee uummanni miiliyoona agas nu ilaale isin dhukaasa eegaltanii an gaafa san gartee afaan Tigiriffaat gartee duubaanii yonnaa gurrassuu qadhee maalittanii meeshaa gartanii yonna namaa hiyu kanaan duubaanatti himtanii waan an jedhu akka gaafa gartee abbichuun fa'a gaafa qabsoo qeerroodhaa san waa hundana ergansanii naggannaxxanii an asiin gannaqaa achiin duuba gartee Oromoon ni kaatii uf nyaattee uf qaltee ganda ofii guutuu diigdii araa kiiloo deebisanii Oromoo kulaasuu piinsaa keessan bitattanii achiin duuba gartee qotee bulaa naannoo shaggarii kana kanaami kutaa Oromiyaa guutuu keessaan isin yaasa jirtu jedhaa keessa qajeelaa achiin duuba jirra jettanii nu jala yaatanii gartee akka of galaanatti kaan baara diimatti gartee oofee biyya arabaa kanatti bakka adda ta'aa ta'e war jedhi kaan hiitanii kaan ajjeestanii kaan cabatan ka jedhu walii galan jechuudha. Alaa kulli haali dubbiin akka afaaniin dubbatanii fi sagantaa baasan dubbiin hin jirtu dandeettii sammuu bira jirti. Jawween faatillee bakka malee lafa dhooftee caccabtee gaafa sana abbichuun footoo hima gartee kiibooddii bakkuma takka kana tuqeetumaan daaraa itti baase Gabra Tsiyoon faatii marroon fa'a warri asii biyya keessa silaa gaafas dhiyaatanii wanni hedduu deemtuuf warri asii yuutuubii jala qophaa'ee tiktookii jala qophaa'ee namu waa kakkafalanii doolara Jawaar fa'a waan ofirraa butatte harka 99 fudhattee harka tokko Itoophiyaa keessaas facaaste abbootii qabeenya illee irraa guuran ka Ijipti irraa fuudhame wariin sun guutuun bishaan dhuge jechuudha asitti hambii wal komii eegale sagantaan isii adda facaate jechuudha anqaa ushaa jechuudha eegalte gartee Gabra Tsiyoon faatillee gartee asitti eegale jechuudha namni kaan ol keessa ori'ee abboo kaa salphanne nikaa namaa fuufirraa qabna waan namaa arraabanne akkam taana jedhanii warri naannoo Oromiyaa wal waamanii isaan illee as bahanii bakka takka dhaquu dadhabanii adda kaa maaltu deebi'a amma warri kalee ijaaranii qawwee itti kennan qopheessan ka Suudaan jiru ka Sumaalee keessa jiru ka asiin Oromiyaa daangaalee bakka adda addaa jiru warri gartee mootummaa kana keessa jiru hundinuu waan danda'ini godhe namni waan danda'e godheen komatamuu jedhanii adda kaa boohaa jiranii kanaaf warri Shaabiyaallee garasiin siyaasa forqifaati. Gaafa dubbii arganii dubbiin addaan galte Ameerikaadhaan waan asin feetan ni goonaan dhaqqabaan ni dhufte. Tiraampiillee xiqqoo isin yaale hin taane dubbiin namni araa kiiloo jiru abbichuudha. Eegasii gaddeebi'anii kaan mallee isaan tattaafatan maali ammallee la'aan dinnaa lama carrashaa jedhaniitiin siyaatilii walganii dheengadda akkuma argitanitti dubbiin deemtee maal gootee wal faarsuuf deebi'e hambi gartee gosa laakkachuuf deebi'e jechuudha. Jawween keessan warri gartee jawween abbaa kennaa jagna kennaa hayyuu kennaa jettanii Dr. Abiy Ahmad liitu sitti aanamoo lidatu ayyaalo tennaan lidatu ak maaliin maal olif fiddanii jedhanii taphatanii. Akkasiin garas galee jechuudha kanarraa kan ka'e garri Eertiraa faatii kaacambaa adda addaa keessa jirti bala'u hin bala'u